harka fuun ergaa gabaabduu yookaan akka gorsaa gabaabduun qaba. Uummata keenya intarneetii irraa citee ture, uummata lixa Oromiyaa, kibba Oromiyaa, naannoo Walloollee akkasuma ture. Akkasumas waraana bilisummaa Oromootiif ergaan qaba. Specially waraana bilisummaa Oromoo. Waa'ee harka dhiqannaa irratti gorsa daqiiqaa 5 daqiiqaa 6 akkasii qaba. Harka dhiqannaan duruma saayinsiidha. Saayinsii haa ta'u malee saayinsii xinnoo ture. Harka namni hundumtuu waan tokko yeroo hojjetu harki isaa akka xuraa'ee jedhee yoo yaade xurii yoo ijaan argamu yoo jiraate harka isaa dhiqachuun waan beekamudha. Waa nyaachuudhaafis waan tokko waan ta'e hojjechuudhaaf waan nyaatamu hojjechuuf illee harka keenya dhiqannaa ture. Garuu dhiqannaan harka keenyaa sun akkam ture? Har'a dubbiin mudatee jiru kana yookaan vaayirasii COVID-19 yookaan COVID-19 yookaan koronaa vaayirasii wajjin wal qabate harka dhiqannaan kun isa duriirraati completely addummaa guddaa uume jedhamee kanarratti hojiin hojjetamaa jira. Harka dhiqachuun immoo lubbuu akka baraaru bal'inaan dubbatamaa jira. So akkamitti darba koronaan odeeffannoo baay'ee argattaniirtu jedheen abdadha. Qufaadhaan axxifuudhaan walitti sissiqanii jiraachuudhaan yookaan harka wal qabuudhaan walitti sukkuumamuu kana wal dhungachuu kanaan akka darbu ni beekama. Isa sana isiniif dhiisa. Waa'ee harka dhiqannaa irratti waa xinnoo dubbadha. Harka dhiqannaa jechuun maal inni? Vaayirasiin karaa itti darbu keessaatii tokko axxifuudhaa jenneerra yookaan qufaadhaan jennee jirra. Yookaan namni harka isaa irratti qufa'ee yookaan harka isaa irratti axxiffatee waan tokko tuqa. Wanti inni tuqu sun irratti vaayirasiin kun akka sadarkaa akkuma qodaa sanaa irratti hunda'a. Guyyaa 4 guyyaa 8 illee hallafti inni itti turu ni jira. So tura jechuun maal jechuudha? Namni tokko dhufee waan tokko tuqee deemee harka isaallee yoo dhiqate namni biraan dhufee wanta inni tuqe sana yoo tuqees achirraati nama kanatti darbaa jechuudha. Harkatti qabataa jechuudha. Wanti vaayirasiin kun uumamaan waan inni fakkaatu argataniirtu koron yookaan immoo crown waan jedhamu waan akka ija qobboo beektu ija qobboo akka kuwaasii wayii keessa jirti. Okay. Corona vaayirasiin kana fakkaata. Boci isaa kana fakkaata. Inni irratti marsamee jiru kun yookaan immoo inni akka qubaa akka irratti naanna'ee jiru kuni lipids yookaan immoo waan akka qabaati yookaan waan akka dhadhaa yookiin kanfamee jira. Vaayirasiin kun yookaan inni dhukkuba fidu kun achi keessa dhokatee jira jechuudha. Wanni kun wanta alatti arginu kun shell yookaan immoo golgaa waan vaayirasii kanaati. So gaafa harka dhiqannu maal gochaa jirra jechuudha. Harka dhiqachuu jechuun wanta kana wanta irra keessa jiru yookaan wanta vaayirasii kana golgee jiru kanatu irraa dhiqaa jirra jechuudha. Crack gochaa jirra, caccabsaa jirra jechuudha. So harka dhiqannaan keenya maal irratti focus gochuutu irra jira? Yeroo harka dhiqattu maal yaadus irra jira? Vaayirasii kana mulluc gootee mataa ishee irraati waan kana irraa dhiqaa jirta jechuudha. Qullaattan bisaa salphisaa jirta jechuudha vaayirasii kana argite. So akkasittiin onneedhaan itti deemuu qabda. Harka dhiqannaa callumattee bishaaniin akkas gochuuf miti. Onneedhaan vaayirasii kana amshakka gootee caccabsuudhaaf dhiqachuu irra jira. Akkas jedhu daqiiqaa sekondii 20 ol dhiqachuu irra jira. Maaliif sekondii 20 ol jedhame? Asirratti akka ilaaltu namni tokko akkuma dur normaal yeroo nyaataaf waa dhiyaannu yeroo maal goonu akkatti dhiqatan sekondii 5 bishaanumatti akkas goota saamunaa sitti dibattee akkas gootee saamunaa ofirraa dhiqtee dhaqxee nyaata kee nyaatta itoo achi ga'een akka dhiqatteen qulloofteen waan inni fakkaatu ilaali. Injira inni argitu inni akka adii ta'ee argamu kun jarri kun maal gochaa jiru? Harka isaa xuraa'ee jira. Dhaqee saamunaadhaan yookaan bishaaniin jalqaba bishaaniin dhiqatee UV yookaan ultraviolet rays yookaan immoo ifa UV jedhamu kana jalatti gaafa ilaaltu inni addaatu kun harka namaarraati adii ta'ee mul'atu kun baakteeriyaa yookaan vaayirasii sanadha jechuudha. Argite? Kanaaf amma yoona akkaataan itti amma harka dhiqate sanaan wanta kana ofirraatiin dhiqnee jechuudha yookaan hin ajjeesne yookaan ofirraatiin qulleessine jechuudha. Isattaan kanatti immoo yeroo ilaaltu namichi harka isaa sekondii 20 oliif saamunaadhaan sirriitti yeroo dhiqatu maal akka inni fakkaatu ilaala. Harka isaarraati lipid sana yookaan immoo vaayirasiitiin waan isheen golgaa vaayirasii sana caccabsee yookaan mul'is godhee irraati dhiqee qullaa ishee hambisee jechuudha. Vaayirasiitiin achii booda bishaan dura dhaabbachuu hin dandeessu, saamunaa dura dhaabbachuu hin dandeessu, hinduuti. Yookaan immoo bakkee golgaa sanaan ala seelii namaatiin ala jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Seelii jiraachuudhaaf golgaa sana barbaaddi, golgaan sun fuudhee
haala kanaan seelii namaa wajjin waliin quunnamsiisanii achi booda akkasittiin qaama namaa seelii namaa keessa seentii achitti haala mijataa argattee jechuudha. Achitti wal horti akka vaayirasiin akkatti wal ciccittee maal jettee hortu saayinsii yaadachuu dandeessa. So harka kee irra akkasittiin gaafa dhiqattu vaayirasii sana golgaa ishee irraa caccabsitee jirta jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo lafti haala hojii keessanii haala isin keessa jirtan ilaalsee yeroo lafti hedduminaan wanti kun keessatti argamu irratti argamuu danda'u uffannaa keessan yookaan kaakii keessan yookaan immoo yuunifoormii keessan irratti qabatee sa'aatii 4 guyyaa 4 guyyaa 5 guyyaa 6 jiraachuu danda'a. So uffannaan kun qulqullinaan qabamutu irra jira. Kana ni beektu waan isin gorsuu barbaachisu miti. Garuu amma dubbiin rakkoo cimaa waan ta'eef akkuma ol yaadachiisudha. Kun miicamuu qaba. Lammata immoo walirraati hiiqa. Isin argaa yeroo baay'ee suuraa tokko hin argina. Jaalaluma nama inaaffisuu qabdu dhugaa rabbii gaafa wal hammattanii walitti har'a murni tokko as turtee yookaan immoo salgeen tokko as turtee mishinii wayidhaaf baatee gaafas deebitu akkam akka wal yaadan akkam lubbuudhaan deebi'uun ammam akka ta'e ni beekna. Akkasittiinitu walitti marmitanii wal dubbistu. Kun hamma tokko amma yeroodhaaf dhaabbachuutu irra jira. Maaliifuu qabsoo isin gochaa jirtan argiteera jamaa abdiin keenya isinii dhugaa dubbachuuf taana namni hundumtuu namni magaalaa jiru waan danda'u godhee inni kaan dadhabee baqateera inni kaan ammas biyya keessatti gochaa jira hidhamaa jira itti ajjeefamaa jira. Abdiin Oromiyaa hin bilisoomtii walaboomtee biyya of taateetu biyyoota ollaa wajjiniin nagaadhaan jiraatti inni yeroo abdiin keenya isin irra jira. Kanaaf rasaasa diinaarraa haftanii waan fokkistuu taalloo kanaan du'uun sanuma tokko miti. Takkaa lixxeennaan kumaatama balleessitee deemti mancaastee deemti argite. Wanti fokkistuu kanaan du'uun mooraaliif hamileedhaaf gaarii miti. Of eeggachuutu sanarra jira. Lammati kaakii uffannaa irraatiin ala lammata maalirratti sibiila keessan irra sibiila irrallee guyyaa hedduudhaaf jiraachuu danda'a jedhama vaayirasiin kun. Sibiila keessan kilaashii keessanis matireesiis haa ta'u wanni qabdan hunduma shugguxii keessanis saamnaan hin jira natti fakkaata. Rakkoon akka jiraachuu malu ni hubadha. Garuu miicamuu qaba. Hundee mukaatiin illee haa ta'u baala baarzaafiitiin illee haa ta'u waan argameen mishagoranii alasaa jechuudha. Sibiila keessan qulqulleessachuun dirqamadha. Kanarratti immoo kan biraan immoo walirraati sissiqa. Adaraa keessan walirraa siqaa jechuun meetirii tokko ol walirraa siqaatee waan hundumtuun dhaga'ama. Maaliif walirraa siquun murteessaadha? Duraan vaayirasiin kun qilleensarra turuu hin danda'u jedhama. Yoo hattiffattu qofaadha yookaan yoo qofaateedha humnaan yoo darbatame qofaadha kan inni deemee nama tokkorraa nama tokkotti darbuu jedhamaa ture yeroo jalqaba. Amma garuu sun jijjiirameera. Saayintistoonni Jaappaan kaleessa qorannaa ifa godhaniin namni sagalee ol fuudhee yeroo wal bira taa'ee haasa'umaan yeroo haasa'u illee droplets yookaan immoo wanti ittiin afaan keessaatii faffacaatu garoraa wajjin faffacaatu kun vaayirasii kana baattee deemti. Kanaaf qilleensarra turuu danda'a jedhu viidiyoo kanarratti ilaaluu dandeessu. Qilleensarra turuu danda'a jedhan kan qorannaa kaleessa argamedha. Kana jechuun hafuuraan hin darbaa jechuudha. Amma walirraa siquun saayinsiin isaa kanadha. Walirraa siquun gaafa jedhamu akkaataa walitti sinnee yeroo dubbannu wanta kana nurraati akka fagaatutti goone walirraa siquun baay'ee murteessaadha. Lubbuu hambisaa jechuudha. Adaraa keessan isin jiraachuu qabdu. Akka isiniin jedhe rasaasa irraatii ooltanii lola cimaa keessa ooltanii galtanii waan fokkistuu kanaan qabamtanii sanumaa immoo qorichi wal'aansi gaariin illee ga'an illee jiru achi keessa. Kanaan du'uun lubbuu dhabuun haamileedhaaf waan ta'u miti. Nuti kana yaaddoon nurra hin jiru. Of eeggattu taanaan lubbuu hin turtu jechuudha. Turtanii bakka dhiirri kuftu yoo kufaatiin dhufellee jechuudha. Inshaallah. Kan biraan ijoollee Dambidoollo. I love you.
hedduu sin jaalladha ijoollee gaa'oo qeebbee kana ijoollee gidaamii ijoollee canqaa kana ijoollee anfilloo muggii kana ijoollee dambidolloo baay'ee sin jaalladha alam tafaree jedhee machaadha maqaa dhahee fixuu hin danda'u yeroo ammaa kanatti gidaamii begii warreen kun warreen dhaqee argeedha warreen wajjiniin so I really love you mootummaa hin jaallattan jedhamtanii yookaan immoo alagaadha jedhamtanii dukkana keessa hamma kana addunyaarraa cittanii turuu keessan gaafa ni yaadu I really appreciate you so amma gaaftanii achi dhuftanii waaqni nu gargaareetu balaa guddaan balaan ga'eera ta'uu danda'a rabbiin waa oolchu haa ta'uyyuu malee ituu baay'ee hin deemin achi as intarneet deebi'uun keessan baay'ee namatti tola so maal gochuutu isinirra jira hundee bunaa harki kee vaayirasiidhaan namni qabame yoo dhaqee muka wayii qabatee muka sanarra yookaan mukarraa guyyaa 4 guyyaa 5 6 turuu danda'a hundee bunaa waan sinaarsu miti because you know sinaarsuma keeshaa bunaa namni tokko dhufee buna sitti gurguraa keeshaa sii qabeetoo itti galagalchataa achirratti sa'aatii guyyaa 4 yeroo hedduu dheeraadhaaf turuu danda'a ati immoo isa qabdeetu manatti ol galchitaa maal gootaa isaa hojii wal'aansaa ol qabdaa achirratti vaayirasii kana kontiraakti gochuu dandeessa yookaan immoo harka keetti fudhachuu dandeessa kanaaf waa'een harka dhiqannaa karaa hedduu babal'insa vaayirasii kanaa karaa hedduu nurraatii ittisaa jechuudha kanaaf harka gaafa dhiqattu saamunaan hin jira labbii sana dhiisiiti sukkuumii dhiqadhu kan sila siin jedhee vaayirasii sana irratti diinummaadhaan qabsaa'ee harta argite waan isheen ittiin dhokattee jirtu golgaa ishee sana saamunaadhaan malee hin ba'u isa daqiiqaa sekondii 20 oliif yookaan sekondii 30 mulluc gootee oomachiisitee dhiqachuu sirra jira si galee akkas godhiiti na gammachiise kun ergaa koodha ergaa obbolummaa koo Alex baay'ee sin jaalladha kanaafin ergaa kana isinii dabarsu barbaade dheengadda ture guyyaama isin intarneetitti deebitan ture waan kana kan yaada garuu hin dandeenye lubbuudhaaf asifachi fiigna jireenya asifachi fiigna so kana yoo gootan inshallah qabsoon keenyatti fufaa jechuudha qabsoon koronaa booda itti fufaa jechuudha miti love you all see ya Nada